jirtu yoo yaakam ummata keenya godina kibbaliti shawaa aanaa iluu balaa lolaa bishaanitiin qeesaan irraa buqqaaniif birmannaa dhufne akkuma arginu kan ammoo ummanni wanti kun isaaf keessummaa ta'e takkaa waan kana argeen beeyne burjaajee guyyaan isaa dukkanatti ta'ee gandi bonni isaa wallaalchisee akkaataa ta'u dhabee jira. Kanaaf birmannaan ummata keenya iddoo jirtanii baay'ee isaan barbaachisa. Lolaan akka jiruun waan aanaa 3-4-5 ta'u fudhateera. Ummanni immoo rakkatee qeesaa irraa buqqa'ee jireenya hin jirre hin barre hin argine sammuutti yaadna keessa jiraachaa jira. Elame wawaate obahin arganne Mimman korobis dangan sambe kamne Lafedha milate Kanaaf ummata koo birmadhaa fi jenna. hundumti keenya waan dandeenyuun ummata kana bira haa dhaabbannu sin jenna.